karaa foddaa hospitaala guddaa tokko keessatti ture. Kutaa dhiphoo tokko keessa dhukkubsattoonni dhukkuba cimaa dhukkubsatan lama waliin jiru. Sireen isa tokko foddaa irra waan ta'eef karaa foddaa ala ilaaluuf carraa qaba. Inni tokko garuu foddaa irraa xiqqoo fagoo waan ta'eef ala hin argu. Inni foddaa biraa sun waaree booda yeroo hundumaa mataa isaa ol qabatee ala ilaalaa namicha isa sanaaf waan argee hima ture. Namichi inni sun dugdaan malee ciisuu hin danda'u. Achuma ciisee isa karaa foddaa jiru sana dhaggeeffatee akka waan ofii ala jiruutti gammada. Ala kana bakka bashannanaa baay'ee bareedutu jira. Bakka bashannanaa sana bira haroo miidhagaatu jira. Haroo sanarra daakiyyee hedduutu daaka. Ijoolleen dhufanii daabboo daddarbatuuf. Bidiruu xixiqqoo babbareedduudhaan haroo sanarra bashannanu. Jaalalleewwan lamaan harka wal qabatanii mukkeen jala oliif gadi deemanii gammadu. Abaaboowwan babbareedoon ni mul'atu. Dirree guddaan margaan haguugamee ni argama. Ijoolleen achirra kubbaa taphatu. Mukkeetii haroo sana duuba jiran garasiin immoo gamooleen magaalaa bareedanii mul'atu jedhee guyyaa guyyaan itti himee dhukkubsataa duddaan ciisuu malee hin dandeenye sana gammachiisa. Innis akka malee itti gammada. Tokko daqiiqaawwan dhufanii darbanii dubbii namichaatti gammaduun dabarsa. Mucaa xiqqaan tokko haroo sana keessatti kufuuf ture akkamitti xiqqootti akka oole. Dubartoonni babbareedoon uffata miidhagaan faayamanii akka deeman irraa dhaga'a. Ibsi hiriyaasaa dhumarratti akka waan ofiisaa ala jirutti akka itti dhaga'amu taasise. Guyyoota keessaa gaaf tokko garuu hamma yoomittan waan inni naaf himu dhaggeeffadhaa siree koo kan isaatti jijjiirrachuun qaba. Kana gochuufis waan anarraa eegamu kamuu nan raawwadhaa jedhee murtoo isaatti immoo saalfate. Nama galata hin qabne ta'uusaaf miirri gaarii hin taane isatti dhaga'ame. Haa ta'u malee akkamitti akka siree isaarraa jijjiirratu yaadu ittuma fufe. Humnaaf dadhabus hawwiin eeguu eegale. Halkan tokko utuu inni duddaan ciisee jiru hiriyaan isaa karaa foddaa ciise sun akka tasaa ukkaamamee qofa eegale. Inni kun garuu callisee dhaggeeffate. Namichi kun hiriyaa isaa sana gargaaruu ni danda'a ture. Bilbilli ittiin bilbilanii narsii waaman keenyan isa bira ture. Harka isaa hiixatee bilbila sana bilbilee ogeessa fayyaa waamuufii danda'a. Wanti nama ajaa'ibu garuu siree namichaa fudhachuuf qofa akka inni du'uuf bilbila sana bilbiluu dhiise. Utuma inni bira jiru namichi afurri isaa keessatti xiqqaachaa dhufee dhumarratti hin du'e. Ganama narsiin jara daawwachuuf yoo dhuftu namichi foddaatti dhiyoo sun du'eera. Achumaan humna dabalattee reeffa namichaa baastee kutaa reeffaa galchite. Erga dubbiin xiqqoo qabbanaa'ee haala laalee siree isaa jijjiirrachuu akka barbaadutti hime. Ogeessonni fayyaas tole jedhanii fi siricha jijjiiraniif. Innis suuta jedhee mataa isaa ol qabatee karaa foddaa ala laale. Wanti inni arge garuu nama ajaa'iba. Bakki bashannanaa bareedaan sun hin jiru. Haroon miidhagaan hin jiru. Gamoowwan haroo dudduubaa mul'atan hin jiran. Daakiyyeewwan haroo daakan hin jiran. Ijoolleen daakiyyee sanaaf daabboo darbatanis hin jiran. Hunduu hin jiran. Wanti mul'atu dudda gamoo tokko qofa. Sunuu ijaan argaaf hin tolu ture. Edaa sun hundumtuu wantoota namichi du'e sun hiriyaasaa jaallatu kanatti hin jajjabeessuuf, gammachiisuuf, dhukkuba isaa irraanfachiisuuf uumee itti himaa turedha. Ilaalaagaa inni sun hiriyaasaa gammachiisuuf waan hin jirre uumee rakkata. Inni kun immoo bakka isaa fudhachuuf garaatti jabaate. Quba tokkoon bilbila keenyan irra ture bilbilee du'a oolchootuu danda'u jalaa callise. Namni siif hiriyaa gaarii isa ta'u gadee dhimma kee miti. Ofii kee garuu hiriyaa dhugaa ta'uuf murteessi. Jireenya koo keessatti namni akka hiriyaatti ilaaleetti of gatetu afaan waraabessaatti na kenne. Nama mana hidhaa na buusisee maalummaa isaayyuu hin beekun ture. Namni mataa koo caalaa amanutu geesseetti na kenne.
hiriyaa kootii waan hamaa natti yaadu jedheen itti of gadhiise. Dhumarratti boollanaaf qotame gadi fagoo keessan seene. Waaqayyo garuu falmee keessaa na baase. Jireenya kee keessatti namootaaf waan gaarii qofa yaaduu amaleeffadhu. Namoonni ammoo musiyaa miidhan deebistee isaan miidhuu yaadiin. Ergamaan Phaawulos jedhamu namoota yeroo gorsu akkana jedha. Waan gaariin isa hamaa mo'i. Gorsi kun gorsa akkaan humna guddaa qabudha. Hamaa namoonni sirratti hojjetaniif waan hamaa yoo deebiste mo'amteetta. Mo'ichi dhugaan nama waan hamaa sirratti hojjeteef waan gaarii gootee isa gaabbisiisuudha. Addunyaa kanarraa humni guddaan humna niwukilarii miti. Humni guddaan humna jaalala keessa jirudha. Humni jaalalaa keenyan jibbaa diiga. Gaara hinaaffaa tuulamee dhaabbatu diiga. Tuullaa haaloo laphee namootaa keessa jiru dhabamsiisa. Guyyoota keessaa gaaf tokko namichi tokko gugee adamsuuf laga bu'e. Akkuma laga ga'een gugee barrisaa ture tokko itti dhukaasee rukutuun qilleensarraa gadi buuse. Akkuma gugeen sun dhaamee kufeen garuu waan namichi amanuu hin dandeenye tokkotu ta'e. Humni jaalalaa kan laphee adamsituu sanaa akka dhadhaa baqsuu danda'u achitti mul'ate. Maal ture? Gugeen biroon tokko dhuftee koochoo lamaan diriirsitee gugee madaa'e sanatti haguugdee irra teesse. Balaa dabalataa gugee sanatti dhufu kamurraa qolattee ofii bakka isaa du'uuf murteessuudhaan koochoo ishee irra golgite. Adamsituun sun waan iji isaa argaa ture amanuu dadhabe. Battalumatti garaan isaa akka dhagaa jabaatee ture akka bishaanii dhangala'e. Iji isaa imimmaaniin guute. Maalii jaalallee akkanaa? Lubbuu ishee kennaafii jirtiin jedhee akka malee ajaa'ibsiifate. Jaalalli dhugaan kan akkanaati. Afaaniin qofa sin jaalladhaa ani siif jira siifan du'a jechuu miti. Jaalalli gochaan hin mul'anne jaalala miti fakkeessaadha. Kan barbaachisu immoo itti fakkeessuu miti. Kan barbaachisu garaa guutuu jaalachuudha. Humni jaalala keessa jiru madaa namootaa fayyisa. Garaa namootaa gammachuudhaan guuta. Namoonni haala rakkisaa keessa jiran keessaa akka ba'an taasisa. Namoonni kiyyoo jibbaan sakaalanii si kuffisuu ta'a. Ati garuu humna jaalalaan isaan qoladhu. Xoofoo jibbaa isaan guutanii siif fixatan keessaa dhangalaasii nadhii jaalalaatti guutii kenniif. Namoonni gaarummaati isaaniif goote dagachuun qooda isaa waan hamaa sirratti hojjetu ta'a. Suni garuu homaa miti. Meeshaa guddaan ittiin diina loltee mo'attu inni dhuma jaalala akka ta'e al tokko sii gallaan humni lolee si injifatu akka hin jirre siifan mirkaneessa. Addunyaa kanarraa namni lolamee mo'amuu hin dandeenye isa meeshaa waraanaa ammayyaa hidhatee jiru miti. Addunyaa kanarraa namni lolamee mo'atamne isa barumsa sadarkaa olaanaa barate miti. Lolamee mo'amuu kan hin dandeenye nama aangoo guddaa of harkaa qabu miti. Addunyaa kanarraa namni lolamee mo'amuu hin dandeenye dureessa qabeenya guddaa qabus miti. Lakki lolamee mo'amuu kan hin dandeenye isa kennaa aartii guddaa of keessaa qabuu fi namoota hedduun ajaa'ibsiifatamu nama beekamaas miti. Addunyaa kanarraa namni lolamee mo'amuu hin dandeenye isa humna jaalalaa hidhatee jirudha. Goonni dhugaan nama humna jaalalaatti amanuu fi jaalalaan lolee injifatudha. Maaliif meeshaan waraanaa humna jaalalaa mo'achuu danda'u waan hin jirreef. Bara jiraattu hundumaa nama hundumaaf yoomiyyuu eenyuufiyyuu waan gaarii qofa yaadi. Hojjedhus icciitiin milkaa'inaan inni guddaan kana keessa jira. Seenaa kitaaba koo abjuu koon gurguru jedhamurraa kan fudhatame mata dureen isaa karaa foddaa kan jedhu seenaa kurnaffaa ture. Horaa bulaa galatoomaa.